keessa jiran keessaa tokko araba tokko biradha kan dalagaa jiranu tarii sababa kana waan dalagaa baay'insi akka odeeffannoo qabutti eega rakkoon kun uumameeti. Rakkoo kan immoo kan waliin ilaallu ta'anii Turkiin na jeeqaa jira dhiifama. Amma ni Turkii sirreeffadhutti hundi keessanuu taabbi godha. Mubaarakiin galchaa modii deemaa jiru suuraa isaa utuun fidee dubbadhe natti tola. Sekendii na of ajjeesee bakka zargii deemnaan of ajjeesee i'eetu ciqeesu jira malee kana miti. I'eeti akkasii lakkin duune jira. Dhuguma jira moo hin jiru kan jedhu amma laallaa jechuudha. Okay. Ata abbaa suuraatii fi yookaan mucaa du'e jedhamu kanaa fi rayaanati maali? Firooma qabdu? Kuban qaba. Ani mucaan anaa wasiila ta'a. Jechuun isin fira walii fira. Firoomata jira anaaf. Maatiidhuma tokko nu. Anaaf wasiila mucaan. Okay. Okay. Uzeefi mucaa kana ol beektaa? Uzeefi siifoo maali? Eeyyeen hin beeka. Anaaf hin erga wajjin jiraachuu jammarre waggaa 3 ol taaneerra. Akka nama biyya tokkootti akka ijoollee biyya tokkooti erga biyya kana dhumnee waggaa 3 ol taaneerra. Nu kun dalannu araba tokko bira dalanna. Kan wajjin jiraannus arabuma bakka tokko wajjin jiraannu. Mubaarakiin deebisaa araba tokko bira daladduu jedhan eeyyen dhageera araba bira tokko bira akka daladdan dhageera mooditari Mubaarakiin deebisaa bira daladduu akka jiraniin. Mee waan isin gaafadhaa waan isin gaafadhu kallattiin naa deddeebisaa sakkaan boodatti darbina waan ta'eefi waa biraa keessa kan seenne waan isin gaafadhu qofadatti fuulleeffadhaa isiniin jedha. Mucaan kun du'eera hin duune waan jedhamutu jira. Du'eera moo hin duune? Mucaan dhugaadha du'eera. Rayaan sin gaafadha. Mucaan dhugaadha du'eera. Ayyee. Mucaan du'eera dhugaadha. Dubbadhaa bumti tokko rakkoon qabu. Mucaan du'uun dhugaadha akka miidiyaa irra deemu kana duuti isaa dhugaadha. Bakka tokko mucaa obboleessa xiqqaa tokko wajjin dalagu. Duuna jedhaa inni kaan jira jedhaa kana walumaan dhagaarra walumaan argaarra. Mucaan immoo duun isaa dhugaadha haqiiqaadhuma jiru. Garuu mucaan kun du'eera jechuudha. Mucaan du'eera. Okay. Mee Uzeefi waa gaafadha. Uzeefi araba tokko bira dalagaa turtanii jechuun kafiilli keessan tokko jedhan inni wasiila isaatii siin immoo kafiila keessantu tokko akka jedhan dhageera. Dhuguma du'eera Uzeefi akkuma inni jedhu kana inni wasiila xiqqoos isinirraa ajii qaba waan ta'eef atoo eessa jirta? Amma eessa jirta? Eeyyee du'eera mucaan akka du'eera inni namni hin duune jedhu kunis ittiin fooloo kilaakii barbaadachuudhaan malee mucaan dhugaatti du'eera. Osoo hin duune ta'e namni silaa nama jiruun du'eera hin jedhu. Kan nu dalagaa turres gibbii tokko keessa arabuma tokko wajjin jiraataa turre wajjin nyaataa turre bakka gariitti wajjin jiraanna. Osoo waliin argin guyyaa 7 guyyaa 5 hin geenyu. Akkuma kanatti du'eera jechuudha. Kan inni du'e jedhe akkasitti du'eera. Obboleettii tokko immoo kan du'a isaarratti dhaqee lafa argee inni jira amma. Gaaffii wayini isin gaafa. Okay. Duusaa du'eera maatiinis dhageera amma bilbilamee maatiin gadra jiraan dhageessanii dhufaa tura waa'ee du'a isaa jechuudha. Gaaffiin isin gaafa akkaataa du'a isaa mee Uzeefiin gaafadha jechuudha. Gaaffii kana Uzeefiin gaafadha. Uzeef akkaataan du'a isaa jalqaba akka viidiyoon hojjetame jaalallee isaa faana walitti bu'ee jaalalleen isaa bakka zargii raxxee bakka zargiitti viidiyoo waraabdee yookaan istoorii godhattee bakka zargiitti jedhan sababa sanaa of ajjeesee jedhan. Sababa kanaa of ajjeese? Waan kana irratti awwaan ijaan hin argee waan akkanaa ta'e murteessuu hin danda'u nafsidha waan ta'eef. Tokkoffaa mucaan dhugaadha. Wallabbiin jira. Wallabbii jidduu jaarsaaf jaartii immoo jaruma lamantu wal beeka. Akka wallaban yeroo tokko dhugaadha inni kun beekamaadha namni wallaba. Wallabbiin jaraa kunis immoo duraan irraa amma kana baay'ataa dhufe. Erga baay'ataa dhufees immoo sabrii madabaatu dhufe. Duraanis waanuma qoosaa akkanaa torban kana keessa isanni qoosee waan akkanaan taa'aa jedhu kana qoosaa si'ame. Kanuma keessaa akka carraa galasii. No, isin miti mu beeku. Wallabdii jaraa kana keessatti nuti wanni nu dhageenye wama jidduu jaraa jiru akka wallaban hin beekna akka wal yeroo namni wal jaallatu wallabu hin beekna garuu waan jidduu jara lamman jiru isiidhaaf rabbiin tokkichatu beekaa yoo isin abbaatee waan kana jette malee kana jennee nu murteessuu hin dandeenyu
Namni tokko immoo jaallatati erga jaallatee immoo nafsa yaasa fi qabuu dadhabee guddaan ta'uu nu qaada. An kanarraa quba qaba. Wanni kaan hundi isaa yoo hojjettaafu utuu inni kaan nu hafee duuti mucaa dhugaadha. Utuu gurbaata maneedhaa keessa jiru suna sagalee nuu taa'ame jechuu yaada kootti fufadha. Akkanumaan dubbeen qaba. Istoorii jechuun sababa istoorii godhattee hofajjeesee sababa zargii godhattee hofajjeesee waan jedhamu kana xiqqoo irraa ifu. Ani isa kana istoorii zargii wal dhabdeensaa hin jira. Ani isa kana waa'ee wal dhabbeen dhaga'ee gurra isaanii irraa guumaa hin natti waayyaraa kanuma waayyaraa sana qaba. Garuu haa ta'u malee ani onlaayinii yookiin feesbuuk asii jalas hin jiru. Kanan dhaga'ee namuma bakkee yookiin namuma waan akkanarraa dhaga'e malee salgii dhaquu siisiin nuti waan dubbateen si'a miidiyaa irratti. Garuu mulli istoorii godhatteedhaaf hin godhanne kanaan quban qabu. Ani hin beeku jechuudha. Waan ani hin argine argite jechuun danda'u waan ta'eef. Sababa kanaatti garuu akka inni of ajjeeseef, akka inni waa isiitti of ajjeeseef, akka inni dhibdee isiitti of ajjeeseef, akka cikicikii isiitti yookiin fakkeenyaaf akka namni wal dhabdee waan akkanaatti of ajjeese beekamaadha. Kan kanarra caale immoo waan hin beekumsi. Okay. Obra akkuma jedhan obra raase? Waa of ajjeesu obra raasuun dhugaadha. An bakka inni obra raase dhaqeera. Waan anarra bakka tokko ta'eef bakka kanatti obra raase jedhanii garuu erga naqee finyoon fuudhameera. Dhaqee gibbii sanatti seenee arabaa wajjin waan achi keessa jiru tokko dhaqee arabaa wajjin akkasitti seenee ofii kootis dalagaa irraa arabni fidee bakka itti na buuse shaantaa isaaf fidee kunoo wasiila isaatti kennee jechuudha harka kootiin. Okay. Uffata isaa arabni sillee dalagaa irraa baasee uffata isaallee walitti guureera gara isinitti dabarseera jechuudha sillee dalagaa irraa baasee. Uffata isaa hunda isaa walitti qabee waan jiru fayyaa isaa walitti qabee jechuudha. Ilaacha amma isaatti waan hambisee hin jiru. Uffata isaa isatti jiru nala. Isa hunda isaa mana keessaa fuudhee makiina irra kaa'inatti fide. Sanaan booda mogee nageessee qe'ee dhaqee gibbii qollofeen waan haramni keenya tokko gibbii qollofee harki kiyya qollofuu dadhabee achirratti taa'anii eenyu taa'uu leniif waan jala achirratti taa'an sana harkaan fochuu dadhabna haramni gad jedhee fuudhee jechuudha. Nama tokko wajjin nyaattee dhugde mana sana keessaa gidee dhattee dhabdu dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama waan ta'eef dhuunsaa dhugaadha. Garuu warra akka kana olii kaffeessan kun mucaan kun jechuun araba tokko bira akka daladanidha. Wannan si gaafu bakki bultuma isaa nama waliin bulu qaba jechuun oolee bulu. Namni isa faana oolee bulu kilaasii tokko keessa faa gabbee hojii. Jira. Namni kan wajjin oolee bulu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf anaaf inni allaalarraa walitti dhumnee wajjin jiraanna. Yeroo dalagaan jiru isa bira naqaa yeroo biroo jiru na bira dhufa walumaan jidduu deemnee jiraanna osoo waliin argin fagaannu. Haa ta'u malee obboleessi tokko naannoo sana jira. Duraanii guyyaa ijoollee xiqqoo isaa oolee ijoolleedhaan waan akkanaan taa'afanii jedhee ture. Anaanii waan akkanaa ta'e naan hin fudhanneen. Erga sana immoo ijoolleedhaan immoo ijoolleetti dhiyaatuun immoo waan akkanaa ta'e wallabbiin jedhee erga wallabbii kana dubbatee ka'e haadha jidduu kan akka tokko na jibbisiisaadha jedhee akkuma kanatti. Namni waan akkanaatiin maal nama caqacaaqachuun waan akkanaatiif dhaqee kottuu ashaa nyaadhu innaan obboleessatti didee obboleessatti kottuu ashaa nyaadhu innaan obboleessi dhufee ashaa nyaachuu dide obboleessa isa wajjin qabame innii fi inni jidduu lamman jira waa hin jiru. Jennaan har'a dhufaan jiru naga faleessaadhaa jedhe ayya erga faleessaa jiraate nagaan buli jedhee irraa diimaa qabatee cufate erga cufatee jedhee halkan tarii intalli kun bakkuma amma salgii jedhan natti ta'ee hin banre tarii itti galgalatti dawwalee garee haasaa raqee garee kanatti toluu dinnaan keessaa ba'ee dhiisee ba'ee ergan tanaan bosaatii darbaatiitti dawwalee isin keessummeessuu didde jedhanii sana booddee erga isin keessummeessuu didde tarii akkuma duraan wal dhabeen jiru tarii isin gara biraa haajomte sababa irratti sana miidhaa akkuma namni nama tuffii eenyu ta'a jechuudhaan tarii irra deebi'ee waan salgii kana ilaalee garaan gubannaanuma kalas akkasitti muka lambaa wayii bakkee jira muka eenyu wayii lambaa eenyu bakkee jira isarratti akkasitti haada ofitti kaa'e. Kanan ga'ee lafatti arge obboleessa. Mukama biraatii. Lafatti arguun dhugaa. Mukama biraatii tuffatise. Eewwaa muka biraatii yookiin muka kaarabaa balbala jirutti of rarraase sababa sanarraan dhaqee obboleessatti himamee obboleessaan dhaqee fuudhimee dhaqee ilaalee mucaan onlaayinii irra jiru mucaan kaleessa nutti qalladaa olee naan gisee obboleessi dhaqu obboleessi bilbila keessa jiramu gisee dhaqee ilaalu mucaan maa irraa maal ta'e jedhee waamaatti deema gisee dhaqee ilaalu haadatti finyoo jira achumatti na nyaatte jedhee inni gaggabee hafee osoo achi taa'uu nama biraatti dawwallee nama biraatiin mee dhaqee ilaaliin jedhee nan si kennuu hin danda'a lakkoofsasa. Hayyee jedhee gisee ni dhaqee ilaalu kunoo du'eera inni jedhee naanaasa'uu dadhabee kunoo du'eera mormi isaa kunoo luqqa'ee jira naan jedhe. Mormi isaa luqqa'ee jira kunoo du'eera naan jedhe achi arabatti dawwalee ofii dhaquudhaan luqqaa hin danda'amu waan ta'eef. Arabatti dawwalee arabatti kunoo mucaan akkana ta'edha ni mee dhaqee ilaaliin jedheen. Jennaan arabni gisee inni dhaqu dhugaadha achuma shortaa fudhatee dhaqee shortaan inni bira dabarfatee dhaqee.
shortaan naqee fudhatee na bira dabarfatee haramni erga sanaa shakkii narratti uume eessa oolaa jira eessa bulaa jira anayyuu fatanaan irra kaan jechuudha hin beektu waan arabaa akkamitti ooltanii eenyuun gira ooltaa duraan isaan haasofta akkam ta'e waan akkanaatiif na cinqaa oolee erga sanaa du'aa dhaqanii lafaa fuudhanii nuti gaa du'aatti dhiyaachuu hin dandeenyu waraqaan qabnu eenyuun beekata kan akka waraqaan qabne sababa sanarraan dhaqanii fudhatanii deeman erga dhaqanii fudhatanii deemanii dhufanii maa akkamitti oolee maal jedhanii uffata isaanii bira jiru dhufanii mana qollofe aanumaatiif achi nafattanaa dhaqanii sanaan booddee galgalammoo magitee maqriibni qabu kana keessatti salaatee maqriiba booda obboleessi abbaan madaraa qabamee hidhame obboleessi inni mucaas dhaqee qabamee hidhame inni waan lafatti dhaqee du'aa fuudhee jecha erga du'aa fuudhee jecha dhaqee lafatti qabamee arabticha abbaan madaraa jechuudha arabni abbaan madaraatiin hidhame akkanatti arabni kan koommoo obboleessa waan ta'eef madaraa kana dhufanii sifattashuu danda'u madaraa kana dhufanii keessa seenuu danda'u sababa kanaatiif yoo danda'ame guyyaa torba yookiin immoo du'a isaa booddee lafta qabbanaa sanaan booddee dalagaa irraa bahi yoo riskii immoo argatte deemii naan jechuudhaan akkasitti naaree ijoollee bira na fidanii shaantaa isaallee fidee kunu isatti isa rakkabee jechuudha duuti isaa dhugaadha kan obboleessi wajjin qabame dhugaadha. Thank you. Amma kanarraa. Okay, gara wasiila saatan deebi'a si hambifadheeti sitti nan deebi'a. Rayyaan dhagaa miti sagalee. Mana jirtan hundi keessan iyyuu natti dabalamu. Wasiiladha isa faana dalagaa ture namoonni garaagaraa hin duune jira jedhanii mucaan tokko faantu hin beeku ani viidiyoon argee. Ani hin duune jira waan jedhu kaasaa namni immoo lubbuudha lubbuun kiyyas kan nama hundaayyuu tokko lubbuutti qoosaan gaariin taatu. Hinduune jedhaa jiru asis gaa addu'eeraa jettee ifa nu gooteetta. Mee utuni gara du'a isaa gaa barreerra waan ta'eef atis du'eera waan jetteef maatii waan dhagaan qabu ati maatii waan taateef waa'ee du'a isaa kana maatiitti himameera jechuun gaddarra jiru moo akka maatiin quba qaba? Dhugaadha maatiirraa ani asii qulleeffadhee kan maatiidha dawwalee ana. Maatiidha dawwalee yeroo jedhu amanuu dadhabanii an jalqaba maalan jedhee maatiin rabbashama jedhee tan kala sinuma du'ee maatii jajjabeessaa jedheen itti mee ture sana booda amanuu dadhabanii marraa lammaffaan itti miskoolanii jennaan mucaan akka kanatti haala kanaan obrarraasee du'e kan immoo dhaqee du'aa isaa fuudhe obboleessa xiqqaadha du'aa isaa argee achitti argee rarroodhaa hiikeen inuu sababa kana wajjin sababamee qabamee hidhamee akkas jedhee an kan maatiitti mi'aana malee nama biraayyuu miti. Maatiin gaddarra jira jechuudha. Maatiin gaddarra jira yoo barbaade si dhageessisuu danda'a isuma ammaa kun dawwalee haala maatiin keessa jiru ani isinitti muu achuma. Nu dhageessifta hin bilbilta. Kun hin jiru. Kanan akkaataa du'a isaa akkamii waan ifa nu gootu jirta akkaataa du'a isaa waanuma uzeefiin obboleessi keenya dubbatetti dabaltee akkaataan of ajjechaa isaaf akkaataa du'a isaa rakkoo maaltu jira maal dubbatee ture. Miiseejiin inni barreessee ture maa inni ergaan inni kaa'ee ture maa inni waan ifa nu gootu qabdaa kanarratti akkaataa du'a isaa. Wanta ni ifa godhu waa'ee du'aa irratti wanta dubbadhu tokko hin jiru mucaan akkuma uzeefiin dubbate kana waa'ee mucaa tokko abdiyyeetu jira kan uzeefiirra anarra inni itti dhiyaatee hiriyaa itti dhiyaatutu jira. Hiriyaa dasii karaa tokkoon firooma akkuma kooti barreeffama halkan sa'a torbatti barreessee fi jalqabaa intalaa fi isa sagalee guruppii wal godhanii messenjeraanii maqaa inta mucatti dha'ee siifa bal'atu jecha jedhu sagalee kaa'ee mucaan inni itti qabe kun irra rafee arran jiru sana booddee maaltu ta'ee sagalee sana dhaggeeffatee mucaa rifatee mucaa xixiqqaa sanatti dawwalee kunoo badaruun irra hin jiru shabakaa irra hin jiru mee waan inni ta'e dhaqii ilaali jedhee gizee mucaan dhaqee ilaalu mucaan akkuma jedhamu muka kaarabaatti uffannisee jira. Sagaleen jirus jira sana booddee immoo barreeffama miiseejii kaa'anis yoo an du'e jedhee nama biraa miti anatu du'e anatu of ajjeese maallaqa namaan irra jiru kaffalaa bakka jedhu waan akkasiin kaa'ee jira. Obboleessi koo xiqqaan eddeeni jiru beekaa waan jedhu waan akkasiis jira wanti jiru kanuma sagalee kanaaf barreeffamatti dhuma kana malee wanti biraa tokko hin jiru. Garuu bakki isin na jabeessitanii naa qabdanu rakkoon jiru mucaa biras wanti nu gubee rakkoon inni kanaan isa ga'ee na laftisiifa maal inni isa jedhu isinittis hin dhaga'ama amma tokko nama yaadutti. Yaada
Waan gaafannu qabna asaakee adda kutuu osoo hin taane mooditarii koomentii gallakkisaa lakkoofsa intalattii namni beektanu ergaaf masanjariin dubbisee hin jira. Lakkoofsa si daayirektii namni beektanu naa ergaati masanjariin. Yoon du'es jedhee ergaa kaayiraa itti. Kasi miti? Ergaa kaara Okay. Ijoolleen kuni waggaa meeqa egaa isii kana faana wal jaallatanii quba qabdaa jechuun inni kaa hidhatee irratti fakkaata. Agam akka ture beektaa? Nikaa hidhateera. Nikaa hidhannaan kuni. Adii fuudhuu bookin. Waliin dhaggeeffanna gaddarra jirama moo hin jiru kan jedhu jechuudha Itoophiyaatti. Nu dhaggeeffachiisa jechuudha. Isa kanaafi namoonni bifa piraankiitti deebitanii mucaan du'eera bakka balaa rabbumatu fidaa. Kanaafi mucaa jira jettanii bifa kolfaatti isin deebisina rabbi raamata godhuufi. Kanaafi warri olii gadooftanii amma mucaan tokko faantu anjira jedhe jechuudha. Tarii duuti sun sitti jijjiiramuu danda'a. Atis du'uu dandeessa balaan beekamne. Mabraatiin qabee si ajjeesuu danda'a. Balaan biraa sitti bu'ee si ajjeesuu danda'a. Seera hin jedhinaa jechuun dhaamsa gooti jechuudha. Waan arraba keetti fudhattee galta waan ta'eef waanuma gaarii dubbadhu amma dubbatte waanuma sitti tolu dubbadhu jechuudha. Waanuma sirraa tolu dubbadhu. Irratti nu bilbila daqiiqaa muraasa booda jechuudha. Bakka jiranuu ijoollee waliin ilaalla jechuudha Itoophiyaatti jechuudha. Jiraa fi hin jiru akkasitti adda baafna. Inni dabalataati intalaa waan jettan qabdu akka firaatti mucattii akka dhiiga waan jechuun waan jettan hin qabdu intalattiidhaan akka dhaamsaatti fa'a. Intalaani akkam naangalee gaafinge. Jechuun ergaa akka ergaatti itti himtanuu gochasiis ta'ee dhimma kanaan wal qabsiisee wanti isin hojjechuu qabdu yookaan wanti isin dhaabuu qabdu jiraadha jechuun waan tokko yookaan waan akkasii dhaabbii yookaan waan akkasii hojjedhu waan akkasii godhii yookaan ati nama akkasiitii dallansuu. Ani akka dhuunfaa kootiitti akka amma namatti dhaga'amu tokko nan qaba. Waan kana maatiin walitti deemeeti kan inni karaa biyyi wal fuudhee wal hirmsiisuun kan inni ergatee jennaan maatiin isii kennanii jennaan ni kaa hidhate. Borii maatiin akka wal weeraree wal yeeqamni hin buune dhugaa jiru yoo qulqullummaa qabaatte dhugaa jiru baasuudha. Yoo qulqullummaa hin qabne immoo jiru. Yoo haqni harkisii qulqulluu ta'e yoo misaalee jigijigii waan jiru kanaaf sababa yoo qabaatte sababa sana fa'a. Iyyaatis akka obboleessaatti baay'ee tokko walitti dhiyaanna. Akkuma jedhee dubbataa oolan jira taalee dhaggeeffataan oolee akkuma jedhee dubbataa oolanii waan hundinuu waan addisii waan hin dubbadhu hin jiru lakkoofsa jettanii hin gaafattan immoo lakkoofsa si yaammiseen jedha si malee lakkoofsa si irraa fuudhee hin beeku hin gaafadhu ni lakkoofsa si kennis jedhee hin beeku waan. Kan immoo asirraa fidee asofsiisaa jiru duree kan jedhantu sana isii fidaati duree sanatti sheer godhaati isii fidaati akkasiinis irratti lakkoofsa kennitu godha.